Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Kun sagantaa keenya sadaasa 30 bara 2015ti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Har'a qophiilee lama qabna. Qophiileen keenya har'a fayyaa hawaasaa fi Oromiyaa Insaayitiidha. Oromiyaa Insaayit keessatti Dr. Abbaas Haji Ganamoo waliin gaaffii fi deebii taasifameetu isiniif dhiyaata. An kanan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameeti. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Akka mul'atan oduu saati kanaaf qabnu isin dhageessisa Annaabasaa Jiraati. Barattoonni Oromoo mormiif balaaleffannaa mootummaa Itoophiyaa irratti gaggeessaa jiran jabeessanii akka itti fufan gabaafame. Odeeffannoon Oromiyaa keessaa nu ga'aa jiru akka hubachiisutti guyyaa har'aa mormiin jajjabaan Oromiyaa lixaa fi Oromiyaa ba'aa keessatti gaggeeffamaa ooleera. Oromiyaa lixaa magaalaa Mattuutti mormii har'a ganama godhame irratti barattoonni Oromoo roorroon uummata Oromoo irratti ga'aa jiru akka dhaabbatu sirbaa fi dhaadannoodhaan dhageessisaa oolaniiru. Barattoonni Oromoo kunneen hiriira sanarratti saamichi lafaa akka dhaabbatu, mirgi namoomaa akka kabajamuu fi mootummaan uummata Oromoo bakka bu'u akka ijaaramu gaafataniiru. Oduu wal qabatee achuma magaalaa Mattuurraa nu ga'e akka hubachiisutti ayyaana Irreechaa dilbata kaleessaa kabajame irrattis murtii dabaa magaalota Oromiyaa irratti darbe uummati balaaleffateera. Keessaayyuu dargaggoota Oromoo godina Ilubbaa Booraa kabaja ayyaana Irreechaa Malkaa Soor Odaa Maaruutti sadaasa 29 kabajame irratti baay'inaan argamuun sagalee isaanii dhageessisaa oolaniiru. Ayyaana kanarrattis murtii jallaa caffeen Oromiyaa uummata Oromoo lafarraa buqqisuuf dabarse jabeessanii mormaniiru. Mormiin kun magaalaa Mattuurraa eegalee amma Malkaa Sooritti kan itti fufe ta'uun hubatameera. Hiriirri kun Oromiyaa ba'aa Yuunivarsiitii Haromaayaa keessattis akka adeemsifame odeessachirraa nu ga'e addeesseera. Akka odeessa nu ga'etti diddaaf mormii barattootaa kana dhaabuuf humni agaazii guddaa bobbaafamee jira. Poolisiin agaazii barattoota karaa nagaa hiriira gaggeessaa jiran reebuu waan eegaleef hiriirichi gara jeequmsaatti jijjiirame jedha odeessi nu ga'e. Ammatti miidhaa ga'ee adda baasuun rakkisaa ta'uyyuu agaaziin barattoota hedduu akka miidhee fi akka hidhe odeessi nu ga'e dabalee hubachiiseera. Diddaan barattootaa wayita deemaa jirutti uummati magaalota Oromiyaa keessatti argaman immoo walga'iin dirqama akka jiran hubatame. Gabaasaan Raadiyoo Sagalee Oromoo akka ibsetti magaalota Oromiyaa gurguddoo keessatti sababa rakkoo bulchiinsa gaarii hiikna jedhuun uummata walga'iidhaan qabanii mari'achiisuun itti fufee jira.
Keessayyuu mareen guddaan pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Muktaar Kadirii fi Dabballoon Opidoo irratti argame irratti uummati roorroosaa afaan baasee dubbatuyyuu miidiyaan biyya keessaa kan gabaasne himameera. Uummata Oromoo yeroo lafti isaarraa saamamaa jirutti mootummaan Oromoon bakka bu'a jedhee dubbatu callisuun nama gaddisiisa kanneen jedhan hirmaattoti kunneen keessayyuu uummata Oromoo naannoo magaalaa jiru magaalaarraa dhiibamee beenyaa tokko malee rakkinaaf yeroo saaxilamutti mootummaan hin dhaabbanneef hamma kana dubbachuusaa nama saalfachiisa jedhaniiru jiraattonni hedduun. Marichi immoo ta'ee jedhamee kan qopheeffame magaalaa Adaamaa, Bushooftuu, Burraayyuu, Laga Xaafoo, Naqamtee, Jimmaa fi magaalota kanneen biroo keessatti akka ta'e hubatameera. Kanumaa wal qabatee Oromiyaa keessatti hoogganooti guyyaa otoo hin taane galgala akka walgahii taa'anillee caffeen Oromiyaa murtii dabarsuusaa odeessinu yaaddeesseera. Akka waan rakkoon bulchiinsa gaarii baay'ina walgahii irraa dhufetti akka furmaataatti walgahiin hoogganoota galgalaa ta'u jedhamuun kun garuu uummata kofalchiisaa jira. Rakkoon bulchiinsa gaarii dandeettii dhabuu uummataaf yaaduu dhabuu fi akkasumas malaammaltummaan cuuphamurraa kan dhufe malee walgahiin baay'inarraa kan maddee miti jedhu maanguddootii fi uummati biyya keessaa. Dhaabbati tamsaasa oduu British BBC'n sagantaa haarawaa Afrikaatti darbu afaan sadiin eegaluuf akka jiru dhaga'ame. Odeessi keessa beektotarraa bahe akka hubachiisetti BBC'n Afrikaa bahaa keessatti afaan Oromoo, afaan Amaaraa fi afaan Tigreetiin tamsaasa haarawaa eegaluuf jira. Kun immoo tamsaasa BBC guddifamuuf karoorfame keessaa isa tokko jedhameera. BBC'n afaan Oromoo tamsaasa isaa keessatti akka eegaluuf baatii fulbaanaa keessa Oromoota addunyaa keessa jiran kanneen gara 30,000 ol ta'an iyyannoo mallattoo isaaniin mirkanaa'e galfachuun isaanii kan yaadatamu. Ammatti sagantaan kun yoom akka darbuu fi yeroo hagamiif akka darbu beekamuu baatuyyuu xiyyeeffannoo haarawaa keessatti afaan Oromoo akka hammatame odeessachi keessaa bahe addeessee jira. TV'n Oromoo biyya Ameerikaa magaalaa Minnesootaarraa darbu waggaa 15ffaasaa guyyaa kaleessaa kabajate. Ayyaana Sadaasa 29 Minnesootaatti kabajame irratti uummata hedduun illee akka argame beekameera. Ayyaana waggaa 15ffaa TV Oromoo kanaan dahachuun hawaasa adda addaa dhaamsa dabarsaniiru. Isaan keessaa Hayyuu Dureen Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa dhaamsa dabarsan keessatti gahee TV'n Oromoo qabsoo Oromoo fi qabsoo ilmaan Oromoo jabeessuu keessatti ba'aa jiru dhaadhessaniiru. TV'n Oromoo waggaa 15ffaasaa kabajuuf deemu kana baga ittiin singahee baga gammaddani jenna. Waggaa 15 uummata tajaajiluun yeroo gabaabaa miti. Obbo Daawit itti dabaluunis yeroo ammaas ta'e gara fuulduraatti waan qabsoon Oromoo TV'charraa eeguu eeranii jiran. Humnootiin uummata Oromoo bilisummaa isaaf murgasaa akka hin gonfanne dura dhaabbatanii fi gufuu itti heddummeessan bifa adda addaan wal funaanaa jiranii, bifa adda addaan wal ijaaraa jiranii, bifa adda addaan walii dirmatuuf walitti deemaa jiranii. Kana uummati Oromoo beekuu qaba. Kuni mootummaa amma aangoorra jirus ka wayyaanee ka sirna gabrummaa harkaa qabu qofa osoo hin taane humnootiin kaanis yeroo akkasii keessatti qabsoon bilisummaa Oromoos firoottan ka isaaf tahanii fi waahiloottan qabsoo isaan kana didha jiru kana waliin waan qabnuuf seenaa gabrummaa kanaa fi hadhaa gabrummaa waliin unataa waan baaneef isaan kana wajjin nullee gufuu namatti ta'uudhaaf gufuu uummata biraatti ta'uudhaaf osoo hin taane mirga keenyaa fi haqa keenya barbaachaaf wal tumsa ijaarrachuutti jirra. Tumsa kana jabeeffatuu fi guddifatuu keessatti uummati keenya qooda guddaa qaba. Kana itti dhaammadha. TV'n Oromoo kun bara 2000 keessa akka hojii eegale seenaa isaarraa beekameera. Oduun isaati kanaaf qabnu kanuma qophii keenyaa fi waliin nagaan nu tura. Qophii fayyaa hawaasaa. Kabajamtoota dhaggeeffattoota qophii fayyaa hawaasaa akkam jirtu? Qophiin fayyaa hawaasaa amma dhiyaata. Addunyaa irratti qaama saalaa dubartii laaleessuu nannaqabaa akka aadaatti babal'atee jira. Nannaqabaan kun akka tasaatti ajjeesuu fi qaama balleessuu irraa darbeeyyuu
shamarranii fi dubartoota umriidhaan hin bilchaatin irra dhibee fayyaa geessisaa jira. Kunis akkuma aadaatti dhalotarraa dhalotatti darbee hojiirra oolaa jira. Jaarmayaan fayyaa addunyaa akka tilmaamutti dubartoonni miliyoonii 100 fi miliyoonii 140 gidduu ta'an biyyoota 28 keessatti keessumaa Afrikaa fi guddattuuf xiqqaatus biyyoota Asiyaa dhidhimmaa fi giddu galeessa bahaatti waan kanatti saaxilamanii jiru. Wanti kun baqattoota Awurooppaa, Awustiraaliyaa fi Ameerikaa kaabaa keessa hirkattummaa gaafatan mudatee jira. Akkan dhageetti yeroo dheeraa dura ijoolleen durbaa laga butee bishaan waraabdee bishaan kana gaalaatti fetee akka manatti fiddu ergamti. Kunis dhaqaa gala halkanii fi guyyaa 3 yookiin 4 fudhata. Dubartoota kanarraa waan hamatu ga'a jedhame hin yaadamu. Sababni isaas qaama dubartummaa isaanii hodhamaadha. Hodhamaa sababa ta'eef gudeedduun rakkisaadha. Isaan bifa addaatiin muramanii akkasumas qulqulleeffamu. Yeroo dubartoowwan kana irratti hamaa irra ga'ee fakkeenyaaf dhiirri tokko yoo tuqee gosti isaanii wallolu yookiin waraanatu ka'a. Bara durii dubartoowwan kun kabaja guddaa ni qabu turan. Sirni nannaqabaa isaan qulqulleeffan kan raawwatamu nama guutuu isaan godha jedhamee amanama. Ammayyuu hojiirra oolaa jira. Nannaqabaan eegumsaa fi yommuu kabaja kee eegamee taa'u atis aboo qabdaa jechuudha. Hattuun tokkollee bira hin geessu. Akka kana miti nannaqabuun waan amma irra ga'uu danda'u irra eeguufi. Aadaan duri kun ammayyuu ni jira. Namni ni kabaja. Dhiirri akka sodaatuuf malee waan kan biraatiif miti. Haadhotii fi warri qaama saalaa dubartii ilaalessu hojiirra oolchanii fi hamaa ijoollee isaanirra ga'uuf yookiin adabuuf utuu hin ta'in jaalalaa fi akkasumas waan hamaarraa eeguuf keessumaa shamarran jireenyi isaanii fuuldura akka hin bannee fi gaa'ela gaarii qabu akka dhaabbataniif. Yeroo dhiironni attamitti qaama saalaa dubartii ilaalessu hubatu yommuu jennu keessuma akka ilaalcha biyya Itoophiyaatti qaama saalaa dubartii ilaalessu ilaalchisee haala keessa jiraannutu murteessa. Fakkeenyaaf magaalaa immoo baadiyyaa jiraatu. Dhiironni baadiyyaa jiraatan akkaataa durbummaan eegamu turuu wajjin wal qabatee jira. Yookiin walqunnamuu saala gaa'ela duraa oolchuu keessumaa hodhamteetti yoo ta'e heerumuu duraa akka dhiira wajjin saalqunnamtiin goonee eegaa jedhanii yaadu. Hiriyootaa fi maatii tokko keessa yoo durbi tokko nanna hin qabanne ta'e isheen akka haalutti yookiin hiriyoota ishee biratti warra wala wajjin hojjettu biratti walumaa galatti shamarran Sudaan biratti akka nama addaatti ilaalamti. Kan biraa ammoo yoo durbi tokko nanna hin qabanne maatii baay'een hin heerumtu jedhanii yaadu. Walumaa galatti addunyaa keessatti yoo ilaalame aadaan nannaqabaan kun wal fakkaata. Namootni garuu ibsa adda addaatti kennuu danda'u. Eertiraa keessatti akka itti amanamutti yoo dubartiin tokko nanna hin qabatin haftee fedhii saalqunnamtii ishee adabachuu hin dandeessu jedhamee fudhatama. Dubartiin tokko yoo nanna hin qabatin hosiisaa yookiin rakkoo dhibee biraa waan namarratti biqilu yookiin fedhii saalqunnamtii ishee hedduu hammaachuu ni danda'a. Kanaafuu abbaa manaa ishee irratti dhiira biraa ni feetii jedhamee amanama. Akka aadaa duriitti shamarree tokko yeroo heerumtu durba ta'uu qabdi jedhamee amanama. Yoon durba ta'uu baattee abbaa manaa ishee sahaaraa biratti fudhatamaa hin qabaattu. Akkuma nu jennutti gocha isaaniif saaxilameen ture. Reessistuun ni dhufte. Isheenis na murte. Utuu nanna hin qabatin ganni hin dhisanii qaaniidha.
haati koo lafatti gadi naqabde waanuma gochuu namarra jirudha. Mucaan durba tokko nanna qabachuu dhiisuu hin dandeessu akka dogoggoratti ilaalama. Mee waa sitti himuu yommuu durbi tokko nanna qabatu qaamni ishee ni gabbata guntuta baafti nanna guutuu taati yoo nanna hin qabatin haftee ni qummunti yookiin hin guddattu jedhamee amanama. Wallaalummaa fi barnoota dhabuudhaan kan ka'e qaama saala dubartii laalessuu hooda garaagaraatti hundaa'an. Fakkeenyaaf yoo shamarran tokko nanna hin qabatin haftee qaamni ishee guddatee yeroo da'umsaa mucaan miidhaa jedhamee amanama. This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galato. Our guest today is Professor Abbas Ganamo, who teaches third world politics, African government in the politics, and is the politics of development at the University of Toronto. He is best known for his groundbreaking study on the RC Oromo political and military resistance against Abyssinian King Menelik II. His new book on the same subject, Conquest in the Resistance of the Ethiopian Empire, 1880 to 1974, the case of the RC Oromo, is the first wide-ranging scholar work on the longest and one of the most bloody chapter in Ethiopian history of conquest and colonization. Welcome, Professor Abbas. Thank you for inviting me. Why choose a book titled Conquest and the Resistance in Ethiopian Empire in 1880 to 1974 in first place? This is very interesting. As you know, conquest and resistance play an important role in world history. By the way, many conquered people tend to divide their history before conquest and after conquest. For example, if you look at the indigenous people, they want to divide their history before their encounter with Europeans. In the same way, the African people tend to divide their history into pre-colonial Africa, colonial Africa, and post-colonial Africa. In the same way, I think we can divide Oromo history into pre-conquest and after conquest. So conquest was really a very important one for many reasons. First of all, for the Oromo people who were always free and independent, it is the time they lost their independence, sovereign existence, and entered into a new phase of their history. Of course, we'll be talking about, of course, what happened to them, how they tried to resist, and the consequences. And on the other hand, also for the Ethiopian Empire itself, many books were written about Ethiopian expansion, and they talked from the imperial perspective, how the emperor unified Ethiopia, but they never talked about the reaction and the resistance of Oromo people and other southern people from their perspective. So what I try to do is therefore to look at the conquest from Oromo perspective and the conquest also from imperial perspective. For example, for the Ethiopian Empire, the conquest was really very, very big beneficial effect because the conquest means the Ethiopian territory expanded 3 times. Ethiopian resources and people, resources and land expanded 3 times. It was basically a boom and paradise for the Shoan Kingdom. And of course, this paradise, this economy permitted Ethiopia to solve its economic crisis and eventually to defeat the Italian colonial expansion in Adwa in 1896. And of course, for the Oromo, this of course an important period because it is the beginning of the Gabbar system and their marginalization in the context. So the title is very relevant one because the Oromo talk about the past and the present. The past was where they lived, autonomous people, and then of course how they been ruled under the Ethiopian government over the last century. And of course, mostly of course the title was selected to reflect most of the chapters of the book, which covers most of the 20th century. Oromo experience, Ethiopian experience about politics, about economy, about cultural change, which revolves around conquest.
What motivated you to write this book? It's a very interesting question, and writing this book is not really accidental. It was always somewhere in the corner of my mind. In fact, as you noted, it is an integral part of my scholarly research, which lasted over 3 decades. So I wrote 4 dissertations, original dissertation, different levels of my studies for degrees in anthropology and political science and history. And of course, I published some of my articles and a monograph, but a major book has been expected by many of my friends and, of course, families, because I already wrote a very original paper on Munich conquest and RC resistance as part of my BA thesis. By the way, this BA bachelor paper was read by many people in Ethiopia and by students. Until now, until this book, it is the only source available on this long resistance. So I had to really write this book. The second aspect of this is simply I have now long experience and in teaching and, of course, research. I felt it's time to write a comprehensive book which combines the field of anthropology, history, and political science. And, of course, I believe this book is methodologically innovative and fresh in perspective, because it simply narrates the history from below. That means non-hegemonic. That means people's history. Until now, as you know, the writers of Ethiopian history were the clergy and then court historians and the people who supported official history, which neglected the other side of the story. But for the first time, this book, of course, takes into consideration the historical experience of the Oromo people from their own perspective. So what I did was to do a long and original research, and at the same time, of course, I read all original secondary material on Ethiopian history, so it is the first balanced book about the Oromo experience and their contact and their struggle, their resistance against the Ethiopian state. So in many ways, therefore, it is simply the opposite of hegemonic official imperial history, of course, which was generally ethnically generated and presented as national identity or national history. This simply reflects a balanced approach, a critical approach to modern Ethiopian history. So, by the way, I naturally try to balance this Ethiopian perspective, Oromo perspective, theoretical perspective, and of course that means we have a better understanding of the Oromo society itself, because somehow I try to integrate in the same book not only about the conquest, but also about Oromo civilization, about Oromo, the Gada system, how they build consensus, how the idea of our political culture is based on justice, inequality. So most of the things which helped the Oromo to live as society, as people before their conquest. And then, of course, the transformation of this society after their conquest. On the other hand, also, I believe the book can help us to understand the root causes of Oromo grievance narratives, Oromo nationalism, Oromo national movement, as to why the Oromo seek the right to self-determination, and why they have, of course, some complaint against the Ethiopian state, past and present. So by reading this, of course, one can understand the origin of the Oromo question in a very detailed way. So for those who may have access to my book, I really discussed in very detailed manner how this book was conceived and written, including my personal background, academic background, and the how and the why I wrote the book. So there are many examples which were behind my motivation to publish this book and to make it available in English language. What makes an Ethiopian an empire? This is really an important question, which is really widely disputed by many people for political reasons, for ideological reasons. For me, it was really intellectual curiosity to really work on this one. Perhaps for those people who may read my book, this is the most detailed
the most difficult chapter to read because I wanted to really read as many books as possible to compare with Ethiopia and to answer whether or not Ethiopia was an empire, is still an empire. To arrive at this, of course, I made many research and I found some definitions, and based on these definitions and the theoretical model, I simply consider Ethiopia as an empire. First important one was simply to define Ethiopia as an empire. It comes from the definition. For example, I may quote one definition, which says, empire is a political relationship in which a dominant state exercises political authority over a potentially independent or sovereign polity. And that's, of course, one of the definitions. We have, of course, tens of definitions, and this is the one I chose. So one of the interesting side also, Ethiopian scholars, for political reasons, they want to avoid the term empire. For example, one of the eminent professor, I quote in my book, simply believes that Ethiopia is not an empire. And of course, she went too far by saying even there are no groups we call Amhara, simply means he believes that Ethiopia is always united. There are not many people, no different people, and what we now call Amhara do not even exist. So as you know, this is simply a way of denying the other people, not Amhara identity. So, but in reality, of course, I strongly believe, based on findings I did in my research and theory, Ethiopia fits perfectly the criteria of empire. Why? Number one, empire means a state based on conquest. In my case, as I explained in my book, Ethiopia is based on conquest. Ethiopia was very small, what we call Abyssinia and Central Plateau highlands of northern Ethiopia. So Ethiopia multiplied its territory threefold, which means it is a state based on conquest. The second, an empire is multinational, which is always dominated by one of the groups. In the case of Ethiopia, it is believed there are 80 ethnic groups, but most of them, all of them practically governed at a time by one group, which means in this case it's very obvious. The Amhara ruled Ethiopia from 1889 until 1991, and now the Tigrayans rule it. So when you ask any Ethiopian other than those who are in power, they simply say Tigrayans are ruling us, Amhara is ruling us, and therefore the Amhara domination is very clear. I established in my book during Haile Selassie's regime, Mengistu's regime, and of course Melik's regime, the extent to which the Amhara dominated the political system economically and politically. So there is obvious, identifiable, and clear dominant group in Ethiopia. So it is very clear. Although other people may be working for them, they are co-opted. That means they are collaborating for some advantages. We can mention the case of Balabats and now maybe the case of OPDO organization. So it is a government based on naturally domination, which is simply very clear. Another aspect of empire, imperial governments are generally based on force and violence. That is, it's obvious, or these governments didn't base their power, have not based their power on consent, but on force. So we know about the Napanya system, we know about Mengistu, about the current government. Most of these tend to use, of course, violence to rule over their population. So one of the other criteria of empire is simply empires are always characterized with oppression and justice against the people it rules, which leads to revolts and, of course, uprising for self-determination, for autonomy, or for separation. So that's exactly how empires broke up in many places in history. That's why, of course, Eritreans separated from Ethiopia. That's how Tigrayans themselves revolted against Amhara-dominated government. That's why many people still are revolting against them. So in many cases, therefore, the Ethiopian state has all elements in the past, in the present, which shows the imperial nature. So the way it's structured, the way it's ruled, shows the degree of its imperial nature. So even if you ask someone now today, so who rules Ethiopia, it's clear the government is simply known for its origin. So in many ways, therefore, the Ethiopian state is still an imperial state because it's not something which is based on consent
on constitution, of course, on election. So that's why it was an empire. It continued to be an empire. What is your understanding about ethnic identity and national identity in Ethiopian empire? This interview will continue next week.